Tajaajilli tola ooltummaa lammiilee sababoota garaagaraatiin rakkoof saaxilamanii turan rakkoo isaanii keessaa baasuu kan danda'ee fi qabeenya biyyaa biiliyoonota hedduutti lakkaa'amu oolchuu kan danda'edha. Lammiileen nyaata dhabanii garaa duwwaa bulan nyaata akka argatan taasisuu irraa eegalee lammiilee manni jalaa dulloome darbees mana dhabuun dararaaf saaxilamaa turan imimmaan isaanii qooreefii jira. Rabbi isiniif haa kennu nuuf jiraadhaa. Mana sharaa keessatti kophaa koo kufeen jiraadha ture. Amma akka nama qabu hubadheetiin jira. Amma booddee otoo lubbuun koo darbees hin gabu. Amma har'aatti namni na arge hin jiru ture. Maatiin koos harka qalleeyyiidha. Na gargaaruuf hin danda'an. Amma kaantibaan keenya gadi jedhanii nu ilaalaniiru. Miirri natti dhaga'ame akka waan har'a dhaladheetti. Haati koos waan akka fayyiteetti. Rakkoo hedduu keessa darbeera har'a kanaaf kageenye. Tajaajilichi yeroodhaa gara yerootti hamma hirmaataa fi hamma fayyadamaa dabalaa kan dhufe yoo ta'u, tajaajilli tola ooltummaa gannaa bara 2015 muummee ministeera Dr. Abiy Ahmediin ifatti eegalameera. የተግባር ከፍተኛ የውስጥ እርካታ የሚሰጥ tola ooltummaan miira gammachuu keessoo kan namaaf laatudha. Rakkoo keessa jirru keessaa waldeeggarree ba'uuf kan qarqaarudhas. Hojii tola ooltummaa kanarratti namoonni humnaa fi qabeenya qaban hundumtuu naannawa jiranitti mana diigame ijaaruus ta'e haaromfamu ijaaruun fi haaromsuun waaqattis nama birattis waan nama galateeffachiisudha. Gochaa waggaa waggaan raawwannu baranas raawwachuuf eegalleerra. Yeroon sirriin ammadha. Ariitiidhaan hamma ji'a waxabajjiitti raawwachuun gara ashaaraa magariisaatti ammoo kan galluta. Akkanattidha biyyi ijaaramaa kan deemu. Lammiileen biyya keenyaa hundi hojii tola ooltummaa kana keessatti hirmaachuun akka waldeeggarruu fi waliin dhaabbattan imaanaa jechuun barbaada. Kallattiiwwan gama muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmediin kaa'aman gara hojiitti hiikaa bu'aa qabatamaa magaalota galmeessan keessaa tokkoo fi adda duree kan taate magaalaa Finfinneetti tola ooltummaa tumsa qaamota gargaraan hojjetameen lammiilee hedduu fayyadamuu taasisuun danda'ameera. Sirni beekamtii tajaajila tola ooltummaa bara 2014tti raawwatamanii fi eegalchiisni tajaajila tola ooltummaa gannaa bara 2015 sadarkaa magaalaa Finfinneetti guyyaa har'aa eegalee jira. Saganticha irratti argamuun ergaa kan dabarsan kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee hojiiwwan tola ooltummaa rakkoo lammiilee hedduu furan keessatti qaamoliin hirmaatan seenaa fi lammiilee fayyadamoo ta'an biratti yaadatamaa kan jiraatan ta'uu eeruun sababa tajaajilli kun haala gaariin raawwatamuu danda'uu isaatiin lammiilee hedduu rakkoo keessaa baasuun danda'amuu fi haqa qabeessummaan akka jiraatuuf gumaacha olaanaa taasisuu dubbataniiru. የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ስናየው ብዙ ትርጉም አለው። Tajaajilli tola ooltummaa hiika hedduu kan qabudha. Taatee kanaan jiraattonni magaalaa keenyaa baay'een imimmaan isaanii haxaa'ameefii jira. Kanneen itti dukkanaa'e ifa akka ilaalaniif, iddoo qulqulluutti jiraachuu akka danda'aniif, nyaata qulqulluu soorachuu akka danda'an hojiin hedduun hojjetameera. Hojiin kunis dhiibbaa kan hir'isudha. Gama birootiin itti fayyadamni qabeenya haqa qabeessa ta'e akka jiraatuuf gumaacha olaanaa kan qabudha. Akka magaalaa Finfinneetti hojiin tola ooltummaa aadaa ta'aa jiraachuu kan yaadachiisan kantiibaa Adaanech hojii kanarratti qaamni hunduu akka hirmaatuuf hojimaata haaraa diriirsuun barbaachisaadhas jedhan. ከተማችን እንድትታደስ magaalaan keenya akka haaromtuuf yeroo haaromfamtu immoo jiruun lammiilee waliin akka haaromfamtu taasisuuf tajaajilli tola ooltummaa gumaacha olaanaa qaba. Magaalaa Finfinneetti tola ooltummaan aadaa akka ta'uuf yeroo hunda hojii dheebonnu akka ta'uuf ibsama keenya akka ta'uuf raawwii keenya keessatti waggaa waggaan akka karoorsinuuf itti gaafatamummaa keenya beeknee akka bahannuuf hojii dandeessisu ta'uu qabatamaan wanta itti ragaa baafnedha. Dhugaadha aadaas ta'a jira. Itti gaafatamummaa hawaasaa bahachuun biyya keenyatti seera ta'uu qaba. Hojimaatas ta'uu qaba. Abbootii qabeenyaa qofa otoo hin taane hojimaata qaamni hundi keessatti hirmaachuuf dandeessu diriirsuun akka nurraa eegamu ni amanna. Yeroo dhiyoottis isin biraan kan geenyu ta'a. Tajaajiloota tola ooltummaa hamma ammaatti hojjetaman keessatti qaamota hirmaatan kan galateeffatan kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee yeroo itti aanu waltumsuun fi wal cina dhaabbachuun hojii tola ooltummaa eegalame fiixaan akka ba'uuf waamicha dhiyeessaniiru. ከተማችንንም ማደስ እንቀጥላለን። Magaalaa keenya haaromsuu itti fufna. Dhiibbaa lammiilee irra ga'u hir'isuuf waloonni hojjanna. Haaluma wal fakkaatuun aadaan waldeeggaruu keenya akka cimuu fi dhalootaa dhalootatti dabarsuuf kan hojjannu ta'a. Gumaacha waggaa kana keessatti taasiftaniif galateeffachaa bara bajataa dhufuuf hojii hojjannuuf akka wal tumsinu yaamicha dhiyeessuun barbaada. Akka magaalaa Finfinneetti bara 2015 keessatti lammiileen miiliyoona tokko tajaajila tola ooltummaan fayyadamuu kan ta'an yoo ta'u qabeenya biiliyoona 6 walitti qabuun faayidaa lammiileef oolchuun akka danda'ame ragaan bulchiinsa magaalichaa irraa argame ni mul'isa.